Sumayyaan fikir congratulations baga kanaan si ga'e rabbi warri Sumayyaa jaallattan asuman mashallah jechuu hin dagatina ani gammachuu nama hedduu takka na gammachiisa yaa Sumayyaan jechuun Sumayyaa dubartii jabduudha dubartii osoo waa'ee isheetu guyyaa guutuu haasaa oolanii namatti toltuudha jechuudha marree garra hedduun keessan Sumeen eessa deemtee jechuun keessan hin oolu Sumeen abbaa manaa ishee Ustaaz Bayyaaniin wal arguuf imala yeroo jalqabaa taasisuun ishee ni beekama jechuudha miidiyaan kamuu gabaasee jira miidiyaan kamuu gabaasuu baatullee miidiyaa kiyya gabaasee jira dhuga dubbachuuf Sumayyaan akkuma dubartii jabduu taatetti yeroo isheen gara Dubaay irraa imaltu jechuudha geggeessaan isheef godhame ajab isin jechisiisa jechuudha waan silaa mootummaan biyya takka bulchu ayyarii yaabuuf deemu jiru isiniif fakkaata jechuudha geggeessaa ijoolleen Dubaay keessa jiraatan Sumayyaaf taasisanii hedduu takka na gammachiisee jira ijoolleen Dubaay keessa jirtan galatooma ulfaadha isiniin jechuu barbaada Sumayyaaf ni mala Sumayyaara ni bareeda ittiin xiqqaatu yaa'u ittiin guddatu isiniin jechuudha Sumayyaa jechuun warroonni Sumayyaa hin beekne jirtu jedhee hin yaadu yoo namni Sumayyaa hin beekne jiraatan immoo anatu ifa isinii godha jechuudha Sumayyaan yeroo jalqabaaf intala amantii muslimaa hin qabanne turte jechuudha amantiin ishee kiristaana waggaa lama dura gara amantii muslimaa dhufte Sumayyaa jechuun nama akkasumaan ibsamtu miti amantii muslimaa kana qorattee barattee gara amantii muslimaa dhufte yaa'u amantiin isheen keessa turte amantii biroo waan ta'eef ceephoo fi jechootaa fi waan hedduu rooroon irratti gahaa ture kana hundayyuu dandeessee amantii kana keessatti haftee jirti jechuudha amantiin kan abbaatii haa ta'uyyuu malee namni takka erga waan ati qabdu jaallachuuf hin bareedaadha Sumee dhugumatti ati dubartii jabduudha siin jechuu barbaanna duraan zinnaashii turte amma Sumayyaa taatee jirti akkasumatti erga muslima taatee as abbaa manaa ishee Ustaaz Bayyaaniin nikaa wal godhatanii jiran jechuudha nikaa halaalaa erga wal godhatanii waggaa takka gahanii jirani maarreega amma immoo wal arguu qabnaa wal dharraanee wal dheebonnee qabsoon keenya qabsoo wal arguu haa ta'u jennaan Dubaay irraa imalli taasifamee jira jechuudha akkasumatti kan nama waan yaadetti milkaa'u ishee taasisu isiniin jechuu barbaada warri hireen isin jallatte warri jireenya keessan gammachuu dhabde cinqii taate hawwii taate jireenya namaatti hin dhibaa'inaadha jireenya namaa hin hinaafinaadha maashaallah jedha kan namaa gammada rabbiin hiree keessan isiniif qooda isiniin jechuu barbaada biyya lafaa kana irratti namni kamiyyuu jechuudha tokkoffaa irratti hawwiin isaa osoo rabbii isaa walitti dhiyaate uumaa isaa walitti dhiyeenya qabaate gammachuu guddoo qaba yoo uumaa isaa walitti dhiyeenya guddoo hin qabaatin yaada isaa facaahaadha yeroo hundumaa ni hawwa jechuudha lammaffaa immoo yoo bultii yookiin gaa'ila gaarii qabaate yookiin yoo keessa jiraate qalbiin isaa gammachuu qaba jechuudha nama ta'e namni kamuu kana lamaan ni hawwa biyya lafaa kana irratti nama waan sana hawwu keessa Sumayyaan kamil koofte taatee jirti rabbi milkaa'ina dhuma hin qabne ishee taasisu namni kamuu ani amantiin kiyya akkas jedhee amantii sana himatee fi uumaa isaa walitti dhiyeenya qaba jechuu hin dandeenyu maaliif irra gariin nama amantiin kiyya akkas jedha malee maalummaa amantii sanaan beeku irratti hin hojjetu bakka rabbi walitti dhiyeenya hin qabu jechuu rabbi warra sanarra nun taasisini Sumeen immoo gaafa biyyarraa baate isheen dhaqeetiin akka kanatti rabbiin sadarkaa kiyya ol na fuudha akka kanattiin dubartii beektu ta'a akka kanattiin dubartii jabduu ta'a akka kanattiin jaallatama akka kanattiin kabajama jettee miti Sumeen gaafa biyyarraa baate dhaqeen koshiina namaa keessa dalagee anis akkuma kaddaamotaa shintibeetas miicee akkasumaan jireenya kiyya jijjiira jetteetu rabbiin sababa taasisee biyya isheerraa baase biyya dhaloota isheerraa gaafa dhufte gaa namni waa tattaaffatuu fi namni waa nan gaha jedhu ni gaha jechuudha bakka yaade ni gaha asumaan barnoota amantaa jalqabdee gara amantii muslimaattis akka dhuftu of amansiifte erga gara amantii muslimaatti dhufteellee nama jabaattee din barattee barsiiftu taatee jirti jechuudha Sumayyaani
akkasuma nigaa abbaan manaashillee ustaaziidha jechuudha. Innillee sababa Sumayyaan amantii barattee barsiisuu irratti jabdu nama taateef jecha jaallatee nikaha godhatee ture jechuudha. Waggaa tokkaan dura zalgii isaanii argaa turtan egaa qaama wal bira ga'uu baatanis sirna nikaha isaanii raawwatanii turani. Sumeen haala kanaan gammachuu guddootu itti dhagahamee jira. Dhaamsa isheen dabarfatte tokko jechuudha. Gaafan biyyaa ba'u akkasitti bareedee biyyaa hin baane, akkasitti yaadee biyyaa hin baane. Arra garuu rabbi kiyya walitti dhiyeenya qabaadhee akkasitti bareedee qaama kiyya sataradhee waan hin beekne baree akkasittiin rabbiin kiyya na sataruu isaan of na barsiisuu isaatti gammachuu guddoo qabaa jetti sagalee ishee takka dhaamsa dabarfataa turte. Biyya namaa kana gaafa dhufan kaan hin milkaa'a kaan hin milkaa'u, kaan dalagadheen jijjiiramaatti fayyaas haatu dhabeetu kadhataa ta'a jechuudha. Qaama yeroo ta'ee galu hedduu jira. Kaan immoo biyyaa bahee rabbiin hiree tolchee fi waan xiqqoorra jireenya isaa ka duniyaa irraa dhiisi ka akiraallee rabbiin ifa tolchee fi of fuulduratti ifa boruullee ifa akiraallee ilaallata itti gammadaa ka deemu ni jira jechuudha. Wanti hunda rabbiirraa dhufti. Rabbi warra akka Sumee kanatti milkaa'e rabbiin nu haa taasisu. Nama amantii isaa barate rabbiin nu haa taasisu. Nama bultii gaarii hawwii argateen sinaa taasisu siniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota tiyyaa warri waa'ee Sumeerraa haasa'amuun sinitti tolu yaada keessan koomentii jalatti ibsadhaadha. Sumayyaa osoo waa'ee ishee haasaa walillee natti hin guddatu ana. Maaliif yoo jettan Sumayyaan dubartii jabduudha. Dubartii jechaa fi ceephoo fi waan baay'ee keessa darbitee arra akkasitti maashaallah akka kanatti bareeddee jirtudha jechuudha. Yaa kanaaf egaa Sumayyaa jechuun Sumayyaa Zinaashirraa akkas maqaa jijjiirrattee ammaar ta'uuf deemti waan ta'eef jaarsa ishee rabbiin jireenya gaarii umurii dheertuu isaan haa jiraachisu. Warra lama ta'ee ciisee afur ta'ee ka'u, afur ta'ee ciisee saddeet ta'ee ka'u rabbi isaan haa taasisu. Lakkuu ilmaan akkasii kana rabbi itti haa kennu jechuudha. Akka isaan ilmaan isaanii diin irratti barsiifatanii ilma Sumayyaatu akkas godhee Sumayyaan dura akkas turte akkas ta'uu barbaaddi isheen illee jechuudha. Nama seenaa guddoo galmeessuuf tattaaffattudha Sumeeni. Rabbiin kadhaafis ni jechuu barbaada. Namni kamuu amantii qabdan irratti jabaadhaa baradhaa. Rabbi walitti dhiyaachuun bareedudha. Akka Sumee kana isin jechuu barbaada. Sumeen akka kanatti akka mangistitti simannaanis yeroo gaggeeffamtus akka kanatti bareeddee miidhagdee jirti. Hiree gaarii rabbi ishni haa kennu. Biyya namaa kana yoo dhuftan rabbi yookiin waan xiqqaan sin milkeessa yookiin immoo waanuma xiqqootu jireenya namaa gadi isin taasisa. Warra milkaa'e irra nu haa taasisu jechuu barbaada. Gammachuu kiyya ibsachuuf viidiyoo kana waraabe. Kanuma yaadni kiyya hordoftoota kiyya waan dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.